السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في الدعوة دوتا كينيا الشما هركفوني هندي كيسانو بكا جرتانيتي جالالا في كبجانكيا اسم برا هاقاو اسرين جيشا هر وان أدى وان غمچو وان أدى وان نمطن دوكو كمان اسني دفني نوجين ترانا في الراكيج هر وانا كان نكوال زيزي تكاتو جيرا سانوالين كالالو تا نوجين ترا مالي وجتن بلو شو نبيك تنجريتي يادا balloo shoogaa afeerraa ajaa'ibaa kana qeerroo fi qarreedha godhee jira. Keessaa'u qeerroodha jechuudha. Qeerroodha keessaa'u qeerroodha. Afeerraa balloon godhee achi waan ajaa'ibi tokko jira anallee. Yemen keessatti seenaa tokko dura dhagee ture. Seenaa sun maal jedhaa? Qiyaamaan gaafa ka'u Yemen irraan eegalaa jechuu dhagee. Dubbii sun dhugaadha. Hagam takka dhugaadha. Daawwattoota irraa beektu waan kana. Maaliifin kana jedhe beektaa? Biyya Yemen kana keessatti namni dargaggoo dhiiseetumaan warra jaartii qabu warra ilmaan qabu heerumuu eegale. Osuma jaartii argu osuma ilmoo argu heerumuu eegale. Ni baay'ate. Tokkoomii lamaamii sadiimii kan Yemen kun rikaardima cabsan. Kaan addaan galu kaantu jalaan ka'a kaan addaan galu namni walirraa barata goromsi har'a wajjin oolu maal baratare dhuufuu barataa oolaa jira siigalee dargoo qeerroon magaalaa Yemen kana keessa jiru meeshaan isaanii dalaguu didee laata maaliifin kana jedhe beektaa warruma nyaata nyaataa jedhan warruma jaartii qabuutu lamata barbaada warruma jaartii qabu sadaffaas barbaada warri jaartii qabne maaliifin warra kana gartee jaarsa namaa fudhachuudhaaf machaa'u kana maaliif gadi nurraa hin qabne. Dhugumatti maa gadi nurraa hin qabne warra akkanatti si'eeshe kana balloon baan warra akkanatti jaarsa namaa fuudhachuudhaaf akkanatti halkanii guyyaa hirriba dhabu kan warra ijaa fi gurra dhabee akkanatti jaarsa namaan barbaada jedhu kan maal goona beektaa? Ani qeerroo si barbaada ati isaa waliin naa qabe mooraa ho'i toshineetiin qeerroo gartee itti barbaannee qeerroo itti gurgurra qeerroon haa fuudhu malee hin taane warruma jaarsa qabu. Warma jaartii qabu barbaaddi dhalaan maali? Dhiiroo isinitti haraaraa isinitti ta'e moo barnoota isinii ta'e moo waan aadaa faashin haaraa isinii ta'e? Faashin haaraa isinii ta'e na fakkaate. Akkasii faashin haaraa isinii ta'e? Lakkii fokkistan waan namarraa fokkatu kana namni maaf wallaalaan jedhee baran. Waan namarraa fokkatu kana namni maaf wallaala? Mee haasaa balloodhaa waliin laallaa nu wajjin tura. Warri fuudha barbaadda Yemen kottaa. Warreen Suutii jirtanis, warreen Ameerikaa jirtanis, warreen Kanaadaa, Awustiraaliyaa jechuun warreen biyyoota adda addaa keessa jirtan gara Yemen kottaa. Dhalaan Yemen kanatti waan zamanaa fir taateef dhalaan Yemen kana baay'atteeti jaarsuma nama malee ijaa gurran qabdu. Kunoo dhalaa manarraa oofte, haadha ilmaanii manarraa oofte, abbaa ilmaanii manarraa oofte, inaaf hambal wal godhan. Namni as keessa walfitu jira. Namni kun as keessatti walfitu jira. Jara keenya. Bubbaa karaa Yemen kana kottaa. Takkaa telefoonaan. Uumamee ta'ee nu kottaa. Isiniif kanina. Qaalimadhaan nurraa. Warri hin fuudhin. Maali? Namni jechuun hedduudhaan dargaggoonni. Warra jaartii qabu miidha barbaadu. Warra jaartii qabu feenu. Ifeen. Har'as barus eegsii jala keenya warra jaartii qabu feenu. Warra jaartii hin qabne kottaa. Gara balloo kottaa. Daarektii warri balloo beektan gara balloo kottaa. Warri balloo beekne kottaa ana bira sin keessa. Jaarsa dhiisaa warreen jaarsa dhabe karaa balloo kottaa. Namni akka dhaabbatu naan jedhe xilaata ta'uuta furu dhabe karaa balloo kottaa dhalaan guutteeti Yemen keessa qaceelloo jirti dargaggoonni warreen gartee hin fuudhin dargaggootaa fi dhaamsa qaba. Dargaggoonni hin fuudhin nurraa tolka haadha dhalaa jechuun ga'a nu gartee abbaa ilmaanii ilaallattu kana isin eesserta. Isin warri fuudhin eesserta dargaggoonni eesserta shabaabni kun eesserta ol kaatanii maaliif nurraan fuune si gurgurroo barbaadde dhalaan kunoo isin hundi diddee shabaaba isin diddee dargaggeessi isin diddee jaalala jaa'ibaa si abdi dhaabbadhu namni naanjoo ifuu xilaata xiyyaanaa tokko kana gisee silaal naa xilaata Alakkee xilaatallee ta'u handugumaa sitti himaa yoo beekta sitti hojjetti. Ati birciqqoo shaayii fakkaata lafan buutu gattaa'e si gurgurra nu qaanyisiniiti jaarsa namaa maalti goota abbaa ilmaanii maalti goota haay maan qaanyistan isa beerri barana gattaa jaarsa namaarraa irri guuteera magaalaa guutuun dhiira ofi qalaa feetan yoo ofi qaluu wallaaltan nutu isini qalaa kottaasin
isin dalaga matoshaa bas dalaga sirree isaa nagaan nutu isin qala yoo barbaadan hay nu qaanyisitan sa'aadaa taatu akkasi ilillii taatu akkasi tana taatu duniyaa irraa gad hin teessu maali akkanni hay lakki nam tokko fuudhuu ni jira lama fuudhuu ni jira magaalaa guutuun akkasuma garagalte maali qiyama yama irraa eegaluuf deema na fakkaate beerri akkanuma wannaanessu gara biraa jijjiirama ammas kalaas gaaf kaani qiyama gannu bu'a zabanul akhiri yaa rabbi nu baasi yaa rabbi najaa nu baasi yaa rabbi najaa nu baasi isinis warra jaartii qabdan gattaa warra jaartii qabdan gattaa namarra qeerroon takkaan dhadhamii haa dhadhamtu keessaa amma yeroon qorraatti qeerroon haa ho'ifattu dhiisanurraa qeerroon magaalaa seentee haa ho'ifattu gattaa asin hay duubaanis duraanis ni ho'ifadda gaa jettan qeerroon akkam taati isin warri jaartii qabdan ta duraadhaa fuulduraan ho'ifattan ta boodaa duubaan ho'ifattan hay duubaan asin ho'ifattanii teessan qeerroon immoo jilba ammattee teessi qeerroo kottaa nutu isin fuusisa yoo ofi qaluu walaatan nutu isin qala kotta yookaan guuteerti dhalaa magaalaa tana keessa raafiin galaanni ija buutiitii fi galaanni Soomaaleedhaa fuudhee Yaman eeggataa jira. Itoophiyaa keessa agartee Itoophiyaa kaabaa fi kibba bahaa fi lixa keessa walitti qabeetiin dhufee shamara akkana fakkaatutan hala shamara akkana fakkaatu birciqoo shaayii fakkaatan fuudheetiin Yaman eeggaddarbaara Yamanitti gaddarbaa jira. Kotta nutu isin fuusisa. Qeerroos akkasuma wajjin darbaa jira. Qeerroon keessaa gingishamteetiin qarqaratti yaa'aarti malee qeerroos akkasuma wajjin darbee qeerroon qabattanii jirtan jabeeffadhaa. Kan immoo qullaa jirtan kan agartee tokkoo lafaan qabin tokkoo manaan qabaatin beera tokkoo manaan qabaatin kottaa kafuutanii beekin kottaa kafuutanii jirtanis yoo hiiktanii raattan kottaa kafuutanii manaa qabdan garuu hin dhufina sinifeen kafuutanii beekin kottaa galaanni Soomaaleetiif galaanni Jabuutiidhaa fidaa jira Yamanitti Yamanitti gannu naqaa jira raafiin asii gannu naqaara. Galaanni fuudheetiin qarqara kana Yaman kanatti as nu haraa jira waan ta'eef nuti immoo asii laalleetiin ta'a isin barbaadan isin fuusisna kottaa isin uumaan dararin mina waan akka rakkatina nooma isin fuusisa kottaa guutteerti dhala nu eeshan yaakii nu deeqan warra qubatee jiru warra ilmaan horataa jiru warra nagaan jiraataa jiru dhufaniitiin jireenya lammataa irraan eegalaa jiranii abbaa ilmaan irraa adda baasanii abbaa jaarsaaf jaartii ilmoo irraa adda baasanii. Ilmoon sokkanatti baabaan kiyya eesseedha maama jettee sokkanatti hirriba dhaabdu haadhi ilmaanii sokkana yaadaan hirriba malee qaaxaraa bultu maal isinii godha jaarsa isiniin ta'u kun gattaa akkuma agartee isii tana darbee sinirra fuudhu san sinirratti illee akkasuma fuudha akkuma isii tana darbee isin si fuudhe san sinirratti illee akkasuma fuudha isiniif hin ta'u namni kanaadha gattaa keessaa dubartiin akkana fakkaattuun dubartiin birciqoo shaayii fakkaattuun nu qaanyeessinaa yaa buleeyyan. Hasbi Allah wa ni'mal wakiil maal taatan rakkanne hay rakkanne wala rakkanne abboo beerri guutteerti qeerroonis guutteerti kotta isin fuusina nutu walitti isin sirreessa nutu walitti isin sirreessa. Yeroonis yeroo fuudhani yeroonis yeroo qabbanaati yeroo ammatanii bulani yeroo ifatanii bulani waan akka rakkatinaa kottaa isin dalaga matoshaa bas isin dalaga matoshaa maqaan balleessina kottaa nutu isin fuusisa qeerroo birciqoo fakkaatana jira isiniif hin shamarran gattaa qeerroo birciqoo fakkaatana jira qeerroo gartee halkan qaaxaraas bushiisanaa jira gattaa. Isin nutu isin fuusisa qeerroo gartee jaalala takka agarteen biyya kana isin kennitu guuttee jirti magaalaa keessa nutu isin fida gattaa ajaarsa namaarraa hadaraa keessaa abbaa haadha ilmaanii abbaa ilmaanii gattaa karma isin hidhaama. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tootaa fi daawwattoota kiyya laayik sabskiraayib gochuu hin dagatinaa.